Waggaa 10 guutuu kan maatiin ishee takkallee hin beekne intalli keenyi eessa jirti du'aa jirti wayis immoo fayyaa ishee jirti kan namni takkallee hin agarree waggaa 10 guutuu hospitaala keessatti obboleettiin kun lamshooftee namni tokko ishee argee hin jiru namni tokko ishee hin beeku maatiin ishees hin beekanii isheenis maatii ishee hin beektu nama dubbatachuu hin dandeenye nama qaamni isheetillee ol je'ee dhaabbachuu yookiin immoo socho'uu hin dandeenye jechuudha biyya Saawudii Arabiyaa keessatti obboleettiin kun rakkoo hedduu keessa jirti jechuudha warri suuraa ishii asirratti argitan akka sheer gochuun maatii ishee firootan ishee aayilan ishee bira geessistaniif isiniin jedhama Waaqayyootiin rabbiif jecha jechuudha nagaan dagannee nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya akkuma beekamu jechuudha yeroo hundumaa wanti argamu waan nama sosodaachisudha keessattuu jechuudha biyya Saawudii Arabiyaa kana keessatti jechuudha baay'ee waan nama gaddisiisu babba'aa jira jechuudha otoo bilbilli akka ammaa otoo miidiyaan akka ammaa otoo sagaleen akka ammaa waliin ta'amiin duraan obboleettiin kun nama sagalee ta'uu fi dhabuurraa kan ka'e nama ishee beeku bilbila dhabuurraa maatii ishee dhabuurraa kan ka'e jechuudha waggaa 10 guutuu mustashfaa yookiin hospitaala naafi keessa waggaa 10 guutuu teesse labshoofte jechuudha hospitaala naafi shumeezii baadiyyaasaa keessa jechuudha biyya Saawudii Arabiyaa ta'e naannaa shumeezii kan jedhamu hospitaala naafi jedhamu keessatti argamti jechuudha namoonni waraqaa qabdan eeyyama qabdan olii gadi deemtanii nama ilaaluu hospitaala lixuu dandeessan jechuudha obboleettiin kun kan ishiin jirtu mustashfaa naafi jedhamu yookiin immoo mana hospitaala naafi jedhamu baadiyyaa shumeezii keessa jechuudha biyya Saawudii Arabiyaa keessatti kan isheen argamtu obboleettiin kun jechuudha kan isheen jirtu waggaa 10 waraqanni ishee yookiin immoo kan isheen hospitaala sana galte waggaa 10 jechuudha obboleettiin kun yeroo bira ga'an ishee gaafatan himachuu hin dandeessu ani intala abaluuti ani naannaa kanarraa dhufe jettee dubbatachuu hin dandeessu jechuudha hin nama arrabsiti malee gaaffii nama takkaallee deebisuu hin dandeessu nama arrabsuu bichaa dandeessi isa kanammoo sababa isheen nama arrabsitu maal yoo jettanii hamminaaf otoo hin taane obboleettiin kun nama dhibamaadha nama sammuun ishee dhibameeru'a nama arrabsuu natti siqinaa narraa deemaasa jedhu malee ani akkasi iddoo akkasitti akkasan ta'e kuba kanaan kanan qabame kan jedhu himachuu hin dandeessu jechuudha kanaaf iyyuu namni tokko gaafa biyyarraa ba'u biyya abbaasaarraa wanti bor nama qaqqabu hin beekamu jechuudha namni kamiyyuu hojjetadheetaniin biyya abbaa kootti deebi'a akkuma nama tokko nama ta'ee akkuma nama tokko of gargaaree maatii koo gargaaree biyya koo gargaaree rakkataa gargaaree je'eeti biyyaa ba'a malee wanti kun narra ga'a je'ee dhibee kanaafan saaxilama yookiin immoo bakki kun na eeggata je'ee namni tokko manaa kan ba'uu hin jiru jechuudha egaa yaa waan carraan namatti fide immoo waan godhani in qabani waan lafti waan fide lafti baachuu hin dadhabu jedha Oromoo waan ta'eefu isin immoo jechuudha namoota akka kanaa jechuudha obboleettiin kuni waggaa 10 dura hospitaala kana keessa haaciistu iyyuu malee yeroo sanatti nama sagalee ta'uu fi dhabde yeroo sanatti nama haqeeshee ilaaluu dhabde yeroo sanatti nama ate eenyu jedhu abuurraa kan ka'e jechuudha egaa akkuma beekamu namni akka ammaa kana babbadee bakkee keessa jiraachuu akkasumas immoo eeyyama argachuu hin danda'u ture amma garuu namni kamillee dandeenyaa waraqaa mataasaa baafatee namni waraqata qabu seera jala jiru mustashfaa deemee nama ilaaluu danda'a iddoo barbaade deemee iddoo fedhii isaa deemee daawwatuu ni danda'a jechuudha akkuma biyya keenya keessa yoo barbaade hospitaala deemte dhukkubsataa gaafachuu dandeessu asittillee deemtee hospitaala deemtee nama gaafachuu ni dandeessa jechuudha achi keessatti immoo dhiigni kee dhiigni namaa ni beeka jechuudha lammii kee kan ta'e ni beekta jechuudha lammii namaarra lammii kan kee eenyu akka ta'e lammii koo moo lammii koo miti kan jedhu akkasumas immoo lammii abaluu kan jedhu mustashfaa keessa ni jira jechuudha achi keessatti namni kamillee lammii isaa ilaaluu ni danda'a jechuudha abaara Oromoo saba kamiyyuu yoo ta'e jechuudha ilaaluu ni dandeessa lixxe garuu nama sana baasuu hin dandeessu jechuudha nama sana baasuu hin dandeessu nama sana yoo
sagalee ta'uu fi kan dandeessu akkasumas immoo gara miidiyaatti baaftee gargaaruurraa kan hafe nama sana achi keessaa baastee fudhattee galuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif kun seeruma biyyattiin keessa jirtu jechuudha. Nama achi keessa galche sanatu achi baasa malee jechuudha. Obboleettiin kun kan isheen dhukkubsatte magaalaa biyya Saudi Arabiyaa Riyaad keessatti garuu kan dhaqanii achitti gatan immoo biyya Saudi Arabiyaa ta'eeti shumeesii naafi hospitaal keessatti jechuudha. Adaraa keessan namoonni maatii ishee beektan waan qabdan miidiyaa qabdan kamirrattu yoo ta'e waan qabdan hin tuffatina. Namni tokko gaafa dalagu gaafa sagalee tokko namaa ta'u jechuudha. Namni kamiyyuu wanti miidiyaa YouTube qabaatee qofa otoo hin taane yoo TikTokii qabaattee yoo YouTube qabaatte yoo Facebook qabaatte yoo WhatsApp qabaatte Telegram illee yoo qabaatte kallattii kamiin illee sagalee namaa ta'uu dandeessa jechuudha. Maaliif tokko jettee ankoo miidiyaan kiyya xiqqishuudha nama bira ga'uu hin danda'u jettanii nama bira hin darbiina. Waan beektanitti hiriyoota keessaniif haa ta'u miidiyaa kamirratti qabdaniif haa ta'u sagalee namaa ta'a. Yoo sagalee namaa taatan aayilli obboleettii kana firri obboleettii kana yookiin immoo maatiin obboleettii kana namni tokko namni lama yoo baree dhiibbaan yoo ta'ame gara imbaasii biyya kanaatti himame jechuudha. Imbaasiin qaamaan bira deemee obboleettii kana eenyu akka hospitaala sana keessa gashe eenyu akka mana yaalaa kanatti kenne hubachiifamee waraqaan fattashameetiin jechuudha. Obboleettiin kun osoo lubbuun jirtuuti gara maatii ishiitti galchamuun ni danda'ama jechuudha. Waan namni namaa hin goone tokkollee hin jiru. Lubbuu bichaa namatti deebisuu hin danda'u namni malee jechuudha. Nama gargaaruudhaaf dhugaa waaqayyooti. Ati nama taanaan nama kamuu gargaaruu dandeessa jechuudha. Tuffattanii nama biran darbiinaa haala namaa ilaaltanii amala namaa ilaaltanii fiizikaala namaa ilaaltanii nam tokko wal bira hin darbiinaa. Aanuma qabdan irratti sheerii walii godhaa waliif dirma'a jechuudha. Nuyi yoo nuyi har'a walii dirmachuu waan yoo har'a wal gargaaruu baanne yoo har'a warii sagalee ta'uu baanne ormi yookiin gandi dhufee sagalee nuun ta'u. Ormi gandi geesseetuma kunoo akkuma obboleettii kana geesse yoo dhukkubsanne mustashfaatti nu gatu yoo duunellee geesse bakka reeffaatti nu gatu irraa kan hafe sagalee nuu hin ta'u jechuudha. Intalli kee yookiin ilmi kee asitti du'ee jira asitti dhukkubsatee jira je'ee ormi sagalee nuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Unumatu unuun gargaara malee jechuudha. Nama baay'ee an du'ee okatee jiru jechuudha. Nama lakkoofsa hin qabne akkasuma namoota namni aqee mustashfaa keessa yookiin hospitaala keessatti aqee arguu hin dandeenye nama lakkoofsa hin qabne jechuudha. Kanaafuu yoo sagalee walii taane lubbuu nama meeqaatu oolee danda'a. Egaa akkuma jedhan kana obboleettiin kun ol ka'uu hin dandeessu. Namni waggaa 10 lamshaayee ciise jechuun waan qalbii miti. Bakka socho'uu hin dandeessu. Ofumaa of dandeessee dhaabbachuu akka hin dandeenye viidiyoo guutuu isaa waraabamee jira jechuudha. Viidiyoo sana viidiyoo akkuma beektan YouTube irratti viidiyoo namaaf hin eeyyamamu. Seera YouTube jechuudha. Seerri YouTube viidiyoo namaa aan ofii keenya jennee viidiyoo namaa galabbaxxee fiddee asirra yoo goote siin eeyyamu jechuudha. Sababa kanaaf viidiyoo sana fiduudhaaf sodaadhe malee TikTok irratti namoonni argitanii jirtu sagalee guutuu wajjiniin viidiyoo ishee guutuu wajjiniin. Kanaafiyyuu hanga dandeessan karaa dandeessaniin sagalee ta'aa fi akka imbaasii Saudi Arabiyaa keessa ishee fi geessistanii obboleettiin kun maatiin ishee baraniitillee lubbuudhaan gara maatii isheetti deebitee waaqayyo ishee haa fayyisu. Amantii qabdanii rabbiin bakka jirtutti ishee haa fayyisu jenna. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyooti. Haala ittiin baatee haala ittiin galtutu nama gaddisiisa jechuudha. Namni tokko akka kanatti haala kunna eeggata jedhee namni kamiyyuu fayyaa ta'uusaa isa har'aa bichaa beeka jechuudha. Isa har'a irra dhaabbannu kana isa har'a irra jirru kana saayitii fi sekendii amma irra jirru kana beekna malee wanta boru nu mudatu waan boru nurra ga'u hin beeknu jechuudha. Kanaafiyyuu namni kamillee sagalee akka taatanii fi isiniin jechuun jaalladha. Eeyyama waaqayyootiin hadaraa keessanii sagalee ta'aa fi obboleettii kana lubbuu ishee baraaraa isiniin jedha. Turtii biraa walitti deebina nagaan tura.